dhufne har'a biyya Jarmanii iddoo ta'e wayiitti argama waan ajaa'ibu isin qoodu fi iddoon kun akkuma isin argitan gaara qilee qaba. Amma nuti yoo xiqqaate daqiiqaa 30 akkana wannaa wayiitti jira akka helikooftara haadan hidhanii haaduma kana akkana irra ol deemnee dhufne. Iddoon kun hundi dhagaadha. Amma iddoo kana waan nama ajaa'ibu turistoota hedduutu dhufa. Biyya keenyas wanti akkana hedduutu jira. Garuu immoo waan guddaa kana dinqisiise keessa gaara guddaa kan this direction gaara guddaa isin argitan dhagaa kana qotanii as keessa mana jira. Mana daawwatamu wayiitu jira. Walumaan haa daawwannu. Haalan nama ajaa'ibaa haalli dukkanaa keessisa isinitti mul'ata jedhee yaada. Keessaa dukkanaa garuu haala nama ajaa'ibuun gaara kana qotanii mana godhanii akkanatti kun turistoonni lakkoofsan hin qabne as deemanii amma xiqqoo reef roobattuu roobee lafti qabbana taate malee yeroo namni sirri malee iddoo kana dhufa. Kanaaf mee na hordofaa wajjin haa daawwannu. Sirri malee nama sodaachisaa keessaa hin qabbana dukkana. Wanti turistoota harkisaa yeroo baay'ee waan akkanaa fi wantoota hin ta'amu jedhamee hin eegamne hojjechuudha. Keessa gadi deemamaa hin jiidha, hin qorra. Hamma tokko isinitti mul'isee tarii iddooleen seena qabeessi akkanaa biyya keenyas iddoo hedduutu jira. Fakkeenyaaf holqa Soof Umar yoo fudhanne osoo maal jedhama osoo sirreeffamee osoo suphamee wantoota akkanaa isinii galee wantoota hedduutu jira. I think viidichi illee hin dheeratanatti fakkaata osoo akkanatti keessa gadi deemnu. Akkanaati hedduu wallahi waan nama ajaa'ibu. Hedduu nama ajaa'iba. Kanaaf amma as seenuudhaaf birri Jarmanii 10 kafallee nama lamaan jechuudha. Birri Itoophiyaa gara 450 daqiiqaa 5 yoo akkam guddate keessa deemnee baana. Waan qabanaaf keessa deemuun sirri malee ulfaata. Mee amma gara gadii geejjibni natti fakkaata. Aywa gara gadii. Amma dhufne amma karaa wajjin bira jira. Karaan tokko asiin tara. Karaan tokko ammoo asiin gara mirgaatiin deema. Karaan tokko bitaan deema. Karaan mirgaa filannee mee haa deemnu ka'ee mamaraafu. Hedduu nama sodaachisa wanti jiru. Waan ajaa'ibaati nu hordofa. Dhiifama iddoon keessi waan dukkanaa'uuf sirriitti arguu dhabuu hin mala. Ajaa'iba uumaa rabbii ilaalan amma keessa kana qotanii akka namni daawwatu maallaqa hojjechuu biyya ofiitiif maallaqa uumuu bareedinaa fi turizimii biyya ofii fiduu jechuudha waan nama ajaa'ibu. Ammas nu hordofuu hin dagatinaa. Wow, ajaa'iba ammoo iddoo tokko geennee jira. Kunoo amma as jirra. I think iddoo dhumaatti fakkaata. Kunooti amma komistu visya iddoon amma itti argamnu kun amma iddoo holqa lafa jala jirra. Yeroon kun yeroo samariitii biyya Jarmanii keessatti yeroo samariitii garuu ammoo baga amma cabbiitu jira. Iddoon kun qabrii jala jechuudha lafa I think almost haga amma deemne argitanii. Amma waan nama ajaa'ibu biyya amma akkanatti waan hedduu nama ajaa'ibu kan show this you're so upset wow. Ajaa'iba waan hedduu nama ajaa'ibu nuufis waan barumsa guddaa ta'u biyya ambaa nu biraa fagaattee deemteerti. Kanaaf mee rabbiin ka'ee haa godhu hedduu namatti tola. Amma mee karaa bitaa kareef dhiifnee deemne isinin mul'ifna. Follow me.
Wow, hedduu waan nama ajaa'ibu. Uumaa rabbii kanaa kun gaara guddaa qotanii akka turistiif tolutti akkanatti bareechanii hedduu qabbanaa. Yeroon kun yeroo aduu ta'us garuu iddoon kun sirrii malee qabbanaa. Rooba akka tasaa roobu jira yeroo bona keessa hin beekanii. Rooba akka tasaa bona keessa roobu jira. Har'a xiqqoo gaggaara ganamaa rooba xiqqaa wahii roobee ture. Sanii haa ta'uti ammoo bakki tun amma qabbanitti waan biraati. Kunoom akkuma argitan waan nama ajaa'ibu waan inni hin yaadamne qilee tana keessa lafa jala kun as elektiriikii jira. Ifaalee arguu jirtanii kun informationii abbaan barbaade garam deemu akka feetu waan hunda isinii galee afaan kamiin filachuu akka barbaadan startedha. Iddoo kam akka bakka hundaa informationii guutuun waan amma isin argitan kana gubbaa jira. Hedduu nama gammachiisa jechuudha. Hedduu nama dinqisiisa. Waan ajaa'ibu yeroo waan akkanaa kana argu biyyatiyyaaf osoo waan akkanaa rabbiin naa kenne jedha. Biyyateen ifaan akkanatti qilee bakka namni hin jirre tanatti hojjechuu ifaa dhiisitii ifama noormaala yoo argachuu dandeenye waan gaarii giza arganne biyya ofiitiif hawwanii. Kanaaf mi ammallee ol deemna. Hedduu nama gammachiisa. Egaa rabbi waan akkanaa pass off this. Ammallee adeemsi keenya itti fufee jira. Waan ajaa'ibaa hedduu jira. Kunoo iddoo hunda ifaatu jira. Iddoo hunda ifaatu jira. Ammallee kunoo akkuma argitan kunoo mashaliis kunoo kun ifaadha. Fakkeenyaaf kunoo asillee kunoo dhagaalee keessa ifaatu jira. Kun ammallee osoo xiqqoollee hin fagaatin bu'annaan bakki information irraa argattu as keessa eessa deemaa akka barbaadu maal akka feetu waan hundaa waan hin jira. Kun akkuma argitan kana kan akkuma argitan kana kan ibsame bakka sana kun argitanii kun keessa mara ol qotanii isinii galee haala nama gammachiisuun hedduu bareeda. Ammallee deemsi keenya ittuma fufa. Ardii jala deemu jirra akkuma isin argitan kana garam akka deemaa jirullee hin beeknu. Akkasii yeroo namatti dhufan kaameraa beekaa irraa qabne biyya kanatti hayyama namaa malee suuraa fi kaameraa kaasuu hin danda'amuun namoota nu bira ta'e yeroo garii fa'aa nama sodaachisaa. Kun amma as keessa bahaa jirra. Kun amma holqa kana keessa deemu jirra sirriitti. Amma kun yeroo ol bahan darajaa maslaali jira. Pass off the shot. Und kuno akkana fakkaata kuno hedduu nama gammachiisa. Uumaa rabbii itti ilmi namaallee immoo irratti hojjetee wanta nama dinqisiisu biyya ofiitiif akkasuma ofiifis amma as keessa deemuun ana hedduu na gammachiisa. Waan kana soofuma amma as keessa deemuun hedduu na gammachiisa. Waan kana soofuma argee ture. Holqa ayyoom akkoo namni beeku jiraachuu hin oolu. Akkasii garuu amma gaagan hin dhufu. Sun waan uuman xiqqoo rabbiin bareechee uume. Kanaaf
hordofaa jenna. This is the way back. Oh, the mat there went there. Kun iddoo dhumaati. Akkuma argitan kun wantoota hedduu kee jira maaspira. Yeah, you can record. Kun amma dhuma holqa kana irratti wanti nuti argine kun amma holqi karaa bitaatiin deemne hagana fagaata. Akkuma argitan dhuma irratti wanta hundaa argitanii hedduun na ajaa'ibsiise wanti kuni. Wait, let me see here. Okay. Come clear and I can say now comes to the message. Yeah. This is the last. Come here, look at this. Kanaaf amma iddoon amma jiru kun iddoo dhumaati. Uumaa Rabbii kana dinqisiifachaas gennee waan kana kophaa kiyya haga laalu. Yoo isiniifis qoode hoo waan jedhu natti dhagahamee hedduu uumaa Rabbiitii fi wanti ilma namaa irratti hojjetes hedduun ajaa'ibee. Biyya keenyatti waan akkanaa kana hojjechuu dhiisi yaadunuu hin ulfaata natti fakkaata. Garuu ammoo addunyaan hagamta akka fagaattee deemte mul'isa. Dhagaa namaa arguu jiru kun waan namarra qaarii ta'uu fakkaata. Galatooma ulfaadhaa akkasii yaadota garagaraa qabannee kan isiniif fuulduraa fi yaada ajaa'ibaa Oraazii irratti wantoota hedduu kan hojjennu jira. Oraaziin daayirektarri Oraazittis biyya jira. Akkasumas biyyoota adda addaa Dubaay Ahmad Malkaan jira. Kanaaf wantoota fuulduraatiif istiidiyoo guddaa hojjennee kan itti deemnu jira. Kanaaf ammaaf ammoo nu obsaa isin jechuu barbaanna. Galatooma ulfaadhaa YouTube chaanaalii Oraazii subscribe akka nuuf gootan abdii qabna. Ulfaadhaa galatooma bye bye.